السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota kiyya yuutuubii kiyya hundi keessanuu baga nagaa taatan isin jaallata Dr. Abduseen mee warri na jaallatan jaalalanaaf qabdanu naa ibsa sheer gochuudhaan alkisbuu haraam sobaa wal jaallachuun hin barbaachisu sheer feesbuukii jala jabaan laayikii fi kana gic godha harri guyyaa kabajaa bareedaa gammachuu tokkoon qabaa baga gammaddan isinillee guyyaa gammachuu kiyyaati wanti isiniin jedhu maali guyyaa addaati guyyaa dhaloonni kiyyaa guyyaan ani itti dhaladhe waggaa 20 arfaffaan koo har'a waan ta'eef yemmi garme no an akka warra kaanii waggaa kabajuu amantii kiyyattu naan hin eeyyamne malee waggaan kiyya sirriin waggaa 24 har'a guute jechuudha waggaa 24 har'a dhaladhe guyyaa har'aati waggaa 24ffaan kan koo bagan dhaladhe abdusee oromoodhaaf kabajuu dhiisus waggaa 24ffaa kan koo seenuu kootti kabajaaf jaalala guddaadhaan abdusee baga oromoof dhalattee jedheetaniin mee warri gammachuu kan koo dhalachuu kan koo oromoodhaaf dhaladhe oromoo sagalee ta'uun koo isin gammachiisu viidiyoo kana laayik sheer gochuudhaan nama biraan naaf gaha gammachuun abduseen dhalachuu oromoo kanaaf ijoollee shamarraniitiif hundaaf bohaarsaa nama kana otuu dhalachuu baate hoo otuu abduseen kun addunyaa kanatti as dhufuu baate namni na fakkaatu nama akkamii dhalata laata kan jedhurra haasofna jechuudha har'a guyyaan har'aa guyyaa dhaloota kootiiti guyyaa gammachiisaadha waan ajaa'ibaati akka keenyatti namni baay'een guyyaa dhaloota isaa kabajata oromoon baay'een erga biyya masrii kana dhufee kaan erga biyyaa bahee kaan biyyuma biraa dhaqee guyyaa dhaloota isaa kana kabaja garuu akka amantii keenyatti inni eeyyamamu waan ta'eef waggaa dhaloota ofii kabajuun mawlida jechuun dhowwaadha waan ta'eef akka kootitti ani kabaju garuu dhalachuu kootti nan gammada bagan dhaladhe waggaa kan koo sirriitti nan beeka guyyaan itti dhaladhe seeraan akkasitti jechuudha mee akkuma isin baga dhalatte naan jettanuudhaaf anin isinitti himu barbaade malee happy birthday kooti maaloodha jedhee feesbuukii irratti waan adda addaa irratti eebbifamu kana isin barbaadu ani baga gammaddan shamarran bagan isinii dhaladhe otuun isiniif hin dhalanne eenyuun shamarran biyya arabaa shaamaadha jedhe halkanii guyyaa isiniif iyyaa tura eenyuun hamilee isinitti baasee shamarran keenya mana arabaa keessatti hirriba dhabdee halkanii guyyaa nuuf iyyiti jedhee isiniif siidaa naa dhaabuu qabdu amma wanti nuti walii galuu qabnu shamarran yoo viidiyoo kana ilaalaata ta'e abduseedhaaf siidaan haa dhaabatu siidaan inni shamarran biyya arabaa shaamaadha jedhu suuraa kootiin xadaa jedhee hojjetame naaf dhaabdu moo naan dhaabdanu kana koomintii keessan irraan dubbisa bagan dhaladhe bagan shamarran biyya arabaatiif dhaladhe isiniif iyyee bagan oromoof dhaladhe bagan gandummaa wallaade namni kun nama jabaadha of jajuuf miti adda abdusee ibsituu naan jettanii abduseen kun nama akkamiiti jettanii yoo na gaafattan nama jabaa keessoon isaa rabbiin qulqulluu godhee uume sharrii tokko uumamaan keessatti hin uumin nama waan dubbachuu barbaade tokko ifumatti namatti waan namni walleessis ta'ee nama dhugaa qabu dhugaasaa dubbachuuf nama waa karaa sirrii hin jirre ittuma himuudhaaf malee keessa qabatanii fakkeessuun beeknedha abduseen yoo ibsinaan jettan abduseen agaasiifa baay'atu dhugaa isiniin jedha nama akkanaati abduseen nama yoo itti siqxe walii galuudhaaf sittin ulfaanne bakka nama qalalli jedhe wayi nama waliif galuudhaan nama walii galuudhaan jaalala namummaa qabaachuudhaan kabaja nama yoo mallaqa qabaate immoo mallaqa kana hamma namni garaansaa dhoohu yoo nyaate nama quufuun seen nama arjaa wallahi dhugaan isiniin of jajuuf miti an of hin beeka keessa koon haasa'a jira namni biraa otuu na ibsi ani nan beekufan of ibsuun gaarii namni baarees namni natti siqee beeku abduseen kun hin kooraa maaloodha jechuu danda'a garuu otuu natti siqeen na argee nama akkasii akkan ta'e nama gaarii nama namaaf kabaja qabu nama jaalala namaa qabu ta'uu kan koo beeka har'a kaayiroo ergan seenii waggaan 5ffaan kan koo guute bara 2016 ji'a 11ffaa guyyaa 20 wayi keessan biyya kanas dhufe jechuudha amma bara 2022tti seenaa jira guyyaa xiqqoo tafe guyyaa 40 waggaa 5 fayyaa kaayirootti dabarsine yaa rabbii kiyya waggaa 5 as turre amma gaanuun jedhee baqattummaa kana nurraa jijjiiri amma du'aa keessan hin barbaada hundi keessan mee du'aa naaf godhaa hundi keessa warri na hordoftan yeroo dhiyootti yaa rabbi abdusee kana kanaadaa Awustiraaliyaa Ameerikaa yeroo dhiyootti biyya kaayiroo kana keessaa biyya inni barbaadu biyya guddaa dhaqaniituma of jijjiiranii maatii ofiillee jijjiiranii biyya ofiitiifis waan guddaa godhan as keessa yoo teenye bar
ofii keenya sagalee ta'uudhaan ala Oromoodha gargaaruudhaaf humna qabaannee rakkataa tokko hin jechuudhaaf baay'ee nutti ulfaata. Garuu Oromoo hanga dandeenyeen Oromoodhaaf gargaarsan ta'ana garuu akka rabbiin biyya kana keessaa biyya ofis danda'anii maatii ofiitis biyya ofiitiifis yoo waa qabaatte waa taata. Otuu gochuu dandeessu otuu yaadduu fedhii qabduu dhabuun si dhowwa waan ta'eef baay'ee tokko du'aa isinirraa barbaada jechuudha. Hundi keessanuu immoo na jaallattu du'aa naaf gootu asumaan diyaasboraan na laalatta yoo jiraate Oromoodha kan heeruma barbaaddanus yoo jiraatan jechuudha diyaasboraan. Diyaasboraa sugar maamiis yoo taatan hanga waggaa 30 gadii 30 kana yoo taatan rakkoon qabu keessaan haayinuun jedhaati ofitti nu fudhaa. Diyaasboroonni maalisi rakkoo maalii qabame rakkoo hin qabu. Sugar maamiin diyaasboraa wayi as jala jiraachuu qabdu dirqama feesbuukii kana yuutuubii kana jala jechuudha. Hin jirtanu taanaan waliif teenya jechuudha. Dirqama jiraachuu qabdu as jala jirtu diyaasboraa wachee sugar maamii wachee allau jedhame yoo jiraattan jirra jedha jirtu. Moo ijoolloma biyya Arabaa ashaamaa kana ofitti na jala guutte moo diyaasboraan sugar maamiin kan Kanaadaa Awustiraaliyaa kanarraa ispoonsaraan ofitti nu fudhatu hin jiru. Yoo jiraattan abduusee keenya doktoraaችን እንወስዳለን ስፖንሰር እንሆናለን ና በቃ አንተ ካናዳ ያምራል እኮ ምናምን jechuu qabdu. Kanaan ala waliin dhiifu noo jechuudha. Bagan dhaladhe wallaahi bagan dhaladhe waggaa 24 guuteera dachee kanarraa. Alhamdulillah. Bar jireenyi waggaa 24 namni qalbii fe'ame. Dhugaan isin jedha waggaa 24 jiraachuun fatanaa guddaa ilmi namaa hin baane keessa baatee bar namni umurii isaa waggaa 24 jechuu kana qalaalliseetu namni waggaa 30 jiraattanis rabbiin galateeffadha. Rabbitu siin fedhee waggaa kana jiraatte malee bar otuu duuteeta ta'e waggaa 15tti otuu waggaa 12tti waggaa 7tti duuteeta ta'e waggaa kana hundaatti dachee keessa jirta jechuudha bar. Yaa rabbii dachee kanarra waggaa kanaaf na jiraacheefte galanni siifa ta'u dhugaa. Namni baay'een hin beeku ni'imaa rabbiin keessa nu jiraachisu kana umurii kana qalaallisee jiraatteetuma umuriin kan kee 24 gahuu sichi Muhammad jiraadhu hin beeku amma rabbiin naaf fedhen jiraadha. Yaa rabbi umurii kiyya naaf dheeressi warra nu jaallatu Oromoo kiyya umurii nuuf dheeressi garuu fayyaa guutu wajjiniin otuu waa tokko rakkatiin otuu miilli nurraan cabin otuu ijji nu hin jaamin kana waggaa 24 fatanaa meeqa ilmi namaa bira waggaa 24 keessa waan itti dhufu hin beekamu kana keessa baanee as gahuun hundi waan qoosaa miti nama boosisa wallahi otuu baay'ee taasa'anii sheer naaf gochuun gammachuu koon wajjin qooddadhaa isin hin jaalladha.